amantaa maallaa wayya. Baay'ee namni Oshi guyyaa sadii mana kana keessa bulte. Inumaa ani Fooziyaa miti. Jaalatti feeti dubbiti. Ani obboleettiin teessoo jiru nama biraan. Kootsen kama jarra muna geenyu malu injiru. Mo afaan maqabani seergenis bakka hojiiti. Dadhabde? Rakka malee hojii dadhabee. Yeroo tokko ati hojiin kee kun afaan marra si qabasse akkam ofii makka tutu. Dadhabee irra dadhabbi jira. Aboo ani mana dadhabsuuf irraa dhiisi kaa'umaa miti. Akkam ofeeti? Walloon maal fakkaata? Maali si bilbilaan irra telefoonni kee hin dalagu har'a mooyyuu sirriitti turte maali dalagaatti baay'ate? Dalagaan baay'ate. Dalagaan egaa baay'attee irree uumaa miti shaayii bareeddu takka dhaabee jiraati. Ishii si fidee dhufaanii. Akkanatti ilaali shaayii ati jaalattu san dhaabeetu si beekta. Kiji gallaalla. Galatoomega. Ayo Fooziyaa ya. Obboleettiin teellee tola naaf bilbiltee turte. Eenyu? Obseemmoo? Maaliif si bilbiltee maal taate maali hojiin hin taaneefi naguma qabdi miti. Maaliif naa bilbiltee toon beektu ilaa samoona kana naguma qabdi miti ofii baguma nagaa taatee si bilbiltee maal siin jette bilbiltee? Nagaa qabdi. Boqonnaa qabdi. Boqonnaa qabdi. Baga bareeda kaa boqonnaa qabaachuun baga boqonnaa qabaatteeti. Bareeda ta'e maal godhu re'ani baga boqonnaa qabaatte. Saniifuu nu bira dhufuu deemti gaa. Nu bira dhufuu deemti. Nu bira hoggaa jettu. Manuma keenya haala moo? Asuma dhufti. Nu bira moo? Maal rakkoo qabu? Akkana Fooziyaa. Akkamitti obboleettiin teetuun amma moona tuffatte. Obboleettiin ta'e akkana taanaaf bilbiltee Fooziyaa dhufuudhaaf illee balaan hin jettu. Si biratti bilbiltee nan dhufa jetti. Kana jechuun ana Fooziyaa amtuu gochuu ishiiti jechuudha. Ani jecha akkanaa kun inumaa unaaf illee qibsanne. Omaa rakkoon qabuuti boqonnaa godhattu. Omaa rakkoon qabu. Oomnatti hin ta'eyyuu anattuu nan dhufa jette. Maaliin akkana? Omaa miti yaa dhuftu. Manni mana rabbiiti. Way kiyya ta'een an mari'atta durattuu siin mari'attee tonan dhufa jette. Ana Fooziyaa amtuu godhuufi. Ajaa'iba gudii biyya kana. Si Fooziyaa ta'e maalumatti akkana si lolchiisame? Ani loluutti hin jiru. Na dhageessa. Ani homaa waa takka hin lolle. Illolle irraa maali? Oman irraa wanni jedhu tokko hin jira. Maali akkamitti bilbiltee ta'u? Ani dhufuudhaaf ani Fooziyaati yaa. Ofii immoo obboleettiiti jira. Buna reeda daffisee mana reessee akkasitti siinii dhidhiyeessee laannuu yaadaa qabna moo akkam akkasitti mana babbareechee eeguu barbaadeetani malee obboleettiiti yaa dhuftu. Maaltu na lolchiise? Silaa ishiin nagumaan asii deemte wallola qabdanii dura. Wallola qabdanii naan jetta wallola yeroo ishiin dhuftu yeroo hunda obboleettitiyya lafti hin tuqin obboleettitiyya tun hin tuqin obboleettitiyya maal hin godhin inumaa bakka rabbirraa san godhatte buuphaan cabne killee akkana godhu feeti ani Fooziyaan yeroo ishiin dhufte yeroo hunda ani akka garbitti abbaa keetitti jiraachuu qaba maalumaaf obboleettiin teetun mana biraa kinoolaan obboleetti kinoo saabticha keessan hin argine ta yeroo san kanaan dura waamicha bira dhaqne obboleetti meeqa qabaasi obboleetti sadii qaba. Mana meeqa qaba mana baay'ee kinoo anuma argite san obbolaawwan isaa guyyaa takkaa dhufanii bira isa dararanii hin beekan ani guyyaa obboleettiin ta'e dhuftu saabatti tiyya bira hin deemu hiriyoota tiyya bira hin deemu waamicha hin deemu inumaa ishee waliin akkanatti ilaal sa'aatii 24 akka televiziyoonii ishuma laalee jiraatu bicha ani kanuma malee waan biraati miti obboleettiin ta'e yaa dhuftu kanaan dura soo ta'e yaani uumaa wanni ishee godhe tokko hin jiru ila amma waan tokko sitti arraan booda laan obboleettiin ta'e feetu yaa dhuftu feetu yaa baatu anaan bira taa'ee bira dhaqi achi deemi achi bayii naan hin jedhi bakka fedhen deemaani obboleettii ta'e manatti ni dhamu akka horiidha
amma kanaafu nadhii si bobboleetti teessituu hin dandeessa. Ani Fooziyaa maali yeroo hundumaa anaantu na gootani? Si amujatti maantu maa akkanatti warra kee jibbiti? Yoo haadha tiyaa bilbila akkana lolti. Akka biddaa kanatti qaadate. Si akkamuma ishii godha. Maal moo godhe warri kee? Ani kun maal godha? Bileettiin tiyaa maal godhe? Dhufte na bira dhuftu. Woo warra kee bilbil maal mati ishee akkana gubbaa akka beewwanne. Ajaa'ibu. Feetu jaalatte feetu jibbiti. Ano bileettiin tiyaa soo jiru nama biraan deemu. Nama bira dhuma deemu. Hojiin tiyaa feetu jaalatte feetu jibbiti bileettiin illee dhageeffamu. Oomishiin fitu laalame. Ay Fooziyaa. Akkatti natti taphata. Akkamitti oola tuffattu ishummaan tu. Ona tuffiidha malee tuffiidha. Odoo na tuffachuu baatte odoo kabajanaaf qabaatte natti bilbilte yaa Fooziyaa obboleettitiyya dhufuudhaafanii naan jettu. Qiimii kanaan duraa san qabattee itti malee kanaan dura dhuftee waaqattee obboleessi kiyya maal goote maal jettee itti jaarsa kiyya akkasitti walitti nanaqxeetoo deemti. Warra isaaniitti bilbilee itti maal rakkadhe oo barbaadeen maa chaayiku. Obboleettitiyya akkasitti obboleettitiyya maal taate obboleettitiyya akkasitti obboleettitiyya. Saatiitti isaan birattan bilbileetu asii deema malee ani akkanatti inumaa hin ta'u obseeti ga'e inumaa hin ta'u. Iriyaasaa sanirraa hin barattu inni obbolaawwan meeqa qabaa? Obbolaawwan isaatiin mana kireeffatee koobaatti. Tun na bira dhuftee ilaal marimaa kiyya na gubdee. Anatu banii qaba. Oomaa miti yaa dhuftu guyyaa lamaa sadii bultee meeshinarraa qabdee xirreeg. Isas taanaan yookiin obboleetti isaa filataa jechuudha. Niinumaa laalla kanaan. Sen. Hayır. Duftani. Uy, baga dufte obsen yakam. Kota. Negaskan. Fayyala. Akkam. Naguma. Dufte jedhee natti naan baay'ee gammadee man dhugaatti seeni taa'e. Naguma jirta? Nagaa. Fayyuma. Galata waaqa. Baga nagaa dufte. Amin baga nagaa na eegde. Akkam ofi. Naguma akkam. Beektaa siifirree nan bilbila jedheefan samuuna sanbeetaa yeroo na bira dhuftee deemte san xiqqoo natti aartee jirta se'a. Kanaafuu amma hin dhufa jedhee natti naan jaarsi kiyya laal inumaa gammachuun kun mana kana keessa kaadde akkamitti odoo natti nimin waan tokko qopheesse si eega jedhee ani immooyyuu tasa amma dhufee dalagaarraa natti hime ofii akkamati. Nagaa homaa rakkoon qabu maal manni keessan mana kiyyaa miti homaa qophaa'uu Eeyyen mana keeti. Ani bar si bilbilee lakkoofsi kenna dinnaan isarratti bilbilee dhufuutti jira jedhe. Lakkoofsi kiyya si dideemi? Na dide. Inuma dida lakkoofsi kiyya kun yeroo hunda nama hundaa dide. Kanaan dura reesitti nimneeree obboleessi kee lakkoofsi kiyya didee hoggaan itti bilbilaa dhaqee hoggaan laalu garuu inni hin hojjeta. Jaarsi kiyya kun soba jedhee kan ofirraa dhiisee beekta. Itti dhiisi garuu siirree si dideeti ta'a akka jaarsa kiyyaa sanis sobdu ati uumaa miti. Laa maafa sobaa miti. Taa'i mi'a kee kana natti ol sii galcha. Ani taphadhu. Wayi obseetiyya baganaa dhuftee ani kubaa'uu taa'uun baay'ee tokko na cinqee odoo argite jaarsi kiyya hoggaa deemu dalagaarraa irree dafeen deebi'u kanaafuu yeroo hunda koobaa ta'u anan jedhu. Jeemee qafeeyyama fudhattee dhufte. Ani moo ji'uma sadii uummanni tasaafalan bakki nani dalagu ji'uma sadii fin dhufe. Guyyaa sadii moo ji'a sadii? Ji'a sadii siin jedhe bari. Ji'a sadii bareeda baara. Maaluma taate ammaan tana kophaa taa'uun na surura jechaa jirti amma immoo ji'a sadii jennaan maariifatti isheen? Yaa Rabbii. Haa ta'u mee. Qaanyii guddaa maal qaanyii beekti? Akkasitti kinoo guyyaa sadii seete akkasitti ji'a sadii. Inumaa tan du'eera.
jaarsi kiyya baran inuma qoricha naaqote qaanyiin beektu ji'a 3 guutuu ji'a 3 mee tokko 3 ji'a 3 guutuu akkatti naa taa'udha warri kiyya ji'a 3 inuma si godhaafachu ji'a 3 ni ooshii guyyaa 3 mana kana keessa bulte inuma ani fooziyaa miti mee afacha maal fideette ofii maallaqaas keessatti fideette micayyoo cimtuudha maal baatattee dhufte kan kana faa fiddee dhufte sanu baruma sanaa barachuudha kana naa baattee dhufte hin dhufte naa barattaafachuu ana fooziyaa gawwaana seete ji'a 3 keessa Shai turemiti shai si daba jedhe eda shai dhabbante hin jirti beeka samoona kana kophaa kiyya taa'urraan ka'e sammuun kiyya kun sirri nan dalaguudhu argitu eda namni kophaa taa'u kun hin maraataa ani maalan jedhe diiftito maaluma ta'a jaarsi kiyya kun namuma na bira taa'u odoo naa fide odoon jedhu labbiin kiyya si baddaarra gadi naa buuse. Omaan rakkoon qaba maanuu si dhufe kophaan taate. Baganaa dhufte obboleettiti yaan si malee maalan qaba jetteeti baguma naa dhufte baganaa gahanaa dhufte ofii yaanas siin jedhu maaluma warri ati bira dalagdu sun hin baay'anne ofii eessa hoo deemani baatti 3 guutuu Amerikaa deeman. Amerikaa deemanii maallee Amerikaa yoo ta'e baatti 3 guutuu maa ta'an warra abbaa qabeenyaati ofii isaan wajjin hin baay'atu Amerikaa ji'a 3 guutuu hin ta'an. Isaan kaa qabeenya qabu miti dhuguma jettee qabeenya qaban sirree hojii hoggaa hiiktee teetu hin dadhabdu baatii 3 hin taa'u asuman taas hin jedhe oosii hirree gubaatanoo akkam gootu ati miskiinaa bargawwaadha yeroo tokko odoo bilbiltee naan mari'attee raatte jarri kun ookis maallaqa keessii hirreeganii ofis siif hin hirreeganii odoo adabattee achuma teeche sii wayyu baatii 3 guutuu as teecheen dadhabdu anaa garuu bareeda ani sii jedhee kana lakki ani bar kophaa kiyya taa'u ture jedheetu manni achuma simbira naa wayya jedheetiin hin dhufe miti anis garuu si maana'eetani baatii 3 guutuu jarri kun oo fedhan isaan maallaqa qaban jetteemi oo fedhan immoo baatii 3 dabalee ji'a 6 godhan tanuma hedduutti ati dalagaa dhabdee teessa dalagaa hoo dhabdee teesse sammuun teessi cinqamtee laal waan gootu dhabdee qoota dararamtu odoo adabattee achi teechiraatte sii wayya laasunatiin cinqamina naafuma rakkoon qabaatus kophaa taa'urra anis kophaa kiyyaa achi taa'urra waluma bira duddufnee taa'u ani siin jedhee kan obboleettiti yeen beekamtiiri warra keetis hin gargaarta waan ta'eef baatii 3 yoo jarri sii hirree gubaatan akkam taate beekta saaftatiin kiyya eengada dhuftee turte dalagaa ajaa'ibaa tokko jiratte oomaa siif hin godhu si ati jaarsa hin qabdu maal hin qabdu daa'ima hin qabdu kanaafuu qooda amma jarri kee achi dhufanitti deemtee achuma hojjetta torbaniin raawwata oofeete jara bira hin teessa maallaqa sii herreeganii ji'aan irree oofeete amma jarri dhufanitti achuma taa'uu hin dandeessa. Ati maal haasaa jirta ammaa tana kophaa taa'utti baga dhufte yoo naan jettu ammaa tana immoo dhufuun kiyyallee si aarsuutti jira ani boqonnaa kan dhufe malee. Oofseeti isaa odoo ta'e oonan amma immoo yaadee jedhu amma baatii 3 guutuu jarri kun issoo balii kanaan dura jarri nani bira dalagee sun baatii 3 moo meeqanaan jedhanii baatii 3 baatuma 3 akkuma keetitti jara ati bira dalagu kanaan fira ta'uun oolani baatii 3 naan jedhanii deemanii jeeja oggaa oduu jedhanu inuma achitti galan akkana taatee dheetan yeroo san cinqadhee warri kiyya maallaqa erginaan jedhanii waan ergu dhabee bakka xalaba dhiisee ta'u irraa ba'ee jaarsa teerume obboleessa kee kanatti ani isaa jedheetani akka kiyyaa sana akka hin cinqamne jedheeti malee waan biraatiif miti. Lakki achi agas maras hin cinqamini ani isaan baatii 3 yookaan yoo ta'u baatan as deebi'u malu. Iyyaani dhuguma jette hoodhu dhugi eegan barbaanne oomaa mitiiti aanuu ta'u dalagaa nan dalagee warra kee gargaara. Siifante namaa ta'a olumaan ta'u deemnee daddalaganna qooda mana keessa lamaan baatii 3 guutuu ta'e beekaa
dubartiin lama waggaa mana tokko keessa ta'an cinqaa baay'isan jedhanii uummaatti eegisee biraanii tokko dhugitoon huccuu kee jijjiirra mee hayyee tola dhugi nama ajaa'ibdan ilmaan ajaa'ibdan sin ijuma keessa ol lallaaltan teechanii ani cinqaan mana kanaa ilma sammuu na keessaa dhoosuuf deemas mataan kiyya laal sirrii nan jiru sammuu sirrii na dalagaatiin jiru maraachuudhaaf an deemaa maali nagumaan maal taate nagumaan nageenyi maaltu jira mana keessa anifati mana keessa taati manni kun odoo nama ta'e manni kun qaata eeyyee asii buqqa'ee bada isa dhiisiti obseeti yaati mee callisiinu maati ganaa daa'ima jireenyi siif hin galle daa'ima lafaa ol baatu waan ta'eef callisati obboleessa kee waliin aasaa Said amma na dhageeyati jaarsa kiyya jaartiin kee waggaa miidhamtuun jaalattuumi amma maal sitti fakkaati Said kiyyaani ani cinqii tana hin danda'u obboleetti teeti dalagaa barbaadde sirsistuufi oo warra keessanirra birbiranii maallaqa hin barbaanne jedhan mee maaluma gargaartan ati bultii qabda nama bultii qabdu namni bultii qabu bultii isaatti fooyyessa waan ta'eef obboleetti teetanaa dalagaa barbaaditoon dalagaa galchi eega dhufte baatii guutte ilaa baatii tokko ani fishinkinoo callisneetuma ija keessa ollaalutti jirra maal wayya ishii warri biraa saafare yoo teesse maal qaba baatii lamaa fi baatii sadii kan yoo teesse maal rakkoo qaba warri biraa akka saafare nan beeka warri yoo barbaadan isaan cinqaa maal qabanii kanarrattuu dabalatanii baatii ja'a godhan waan ta'eef dalagaa barbaadiif ishiidhaaf irree gaarii miti kinoo ani sammuun tiyyatuun tan sirrii naa dalaguu didde dalagaa dhiisee mana keessa taa'uu kanaaf anaan ishiidhaa jedheetani kanaafu akka sammuun ishiituun akka kiyyaa kanatti hin tuqamnetti dalagaa barbaadi tosseessisika Said lakkii maal gooti teessitu Said obboleettiin ta'e waggaa cinqamtuun barbaaddu obseenti yalaalanaafis obboleettiin anis garuu hin barbaadu akka mana biraan jalaa dhayxulaan eega guyyaa isheen dhuftetti ilaa baatii kanaa waliin taphannee kolfine nu gaaka dalagaa barbaadiif. Xiqqoo haa teessume uummanni ishiin bira dalagdu sun uummata bareedaadha birallee turte saniif xiqqoo teessee adeemtu yeroo uummanni dhufe. Egaa akkas ta'e ka Said kiyya. Egaa akkas ta'e obboleettummaan ta'e mana keessa haa teechu ani dalagaa barbaadadheetan gala ani kophaa kiyya baradhee ta'u nama waliin jiraachuu hin danda'u kanaafuu okiin ishii dalagaa deemuu qabna miti hiree obseeti jedhaan sii jedheetan ilaalkinu ani ilaa guyyaa dhufte saniif guyyaa tokko teechaa waggaa boochisin argine dhugumaa miti maaliif bootse dalaguu bartee amma teechuun si jibbisiise boossarti imadhu ka obboleessa keetitti. Sunimmaa dhugaadha garuu ani uummata nama biraa baruun barbaadu beektee maadaama biraa baruun barbaadu waan ta'eef uummatuma bira dalageessan aga dhufanitti obseetoo eeguun qaba jedheetiin malee ani akkasumana anis dararuutti hin jira jechuudha moo akkamitti? Lakkii obseeti yaati nan dararree baraan sii jedheetani laa daddalagattee maallaqa akka qabattu jedheetani malee egaa akkas ta'e taayaanii maal rakkadhe durattuu ati gizee si yaadan hin jaalattu. Kalas obboleessa kiyyaana hojii naa barbaadi akkuma ishiin jette eeyyeen hojii barbaadi hojii naa barbaadi hojii seenu hojii wayiituun seenuuti taa'e akka uummanni kan kee deebi'u taa'e anillee amma dalagaa deebi'aa atillee immoo dubbii akkanatti dhiitu kana dhiisa akka maraattuutti liqii mucayyoon boqonnaa fudhattu eeyyeen haa fudhattu ani isinitti mucattitti niyyiin Atoganya akkas jedhu callisee sin jetta sitti toleera as taa'u maalumaaf afachuu ani gottoteetu mana kanaa gadi si baasa. Ani maalin jedhee barkinoo jedhanii dalagaa naa barbaadi jedhanii jira. Akkasitti miti. Dalagaa naa barbaadi nan deema. Akkas jedheen namni dalagaa barbaadaniifi akka ofii keetiifuu taa'uu hin barbaadda. Egaa akkas ta'e natu dalagaa sii kenna amma deemtuun kushinaatti mi'a jiru dhiqi. Mana kanarra sirriitti qulqulleessi. Eessitu dalagaa mana arabaa jibbee miti irra tan maallaqa itti nyaattu san dalagaan tiyyaa'u dalagaa mana arabaa caalti tan maallaqa ittiin argatin sirriitti mi'a san dhaqitoon kushinaa seeni mi'a dhiqikottu mi'a dhidhiqitoon tinfash jetteen al deemi qaldiin hin jiru. Jetteen hayyee deemee dhidhiqa.
guyyaa takkaa obbolaawwan kiyya dhufanii isa gararanii hin beekan. Tunkinoo baatii tokko guutuu akkunumatti teessee ishee waliin taa'u ba'uun hin jiru seenuun hin jiru hiriyaan natti hin dhuftu hiriyaatti hin deemu. Oomaa waa takka maallatti fidee rabbiin kiyya tana jedhee itti toleera teechumni itti toleera manni kiyya. Namatti tola bar namatti tola maaltu itti irratti oomtuu itti nirrarre nyaatti dhugdii irratti kaati itti tole manni maaliif dalagaa deemti ani Fooziyaan asitti ishee waliin cinqa. Hai Fooziyaa akkatti natti taphatti jaarsi namaa laal akkatti bareechee jaartii kiyya warra kiyya takka hin deemne warri kiyya ni jalaa miidhanii maal jedhanii akka buuphaatutti akkana godha. Kiyya jaarsa asitti obboleettii isaanitti fidee balaa narratti shamataa balaa biyyarra hin jirre tun baratte laan ji'uma ji'an afachuanummaan tun raqama arabtichiisa fuudhee maafan ittiin bilbil micayyoon tun osoo diyoo baatiin kun eegaa asii deemte amma boqonnaa fudhatte baatii odoon guutiin as deebite inumaa dalagaa jibbiteeti malee warri biraa deemaniiti miti. Kanaafuu qorachuun qabaanii raqama jaraa silkii ishii keessa barbaade akka jiranii fi akka biyya alaa deeman malee natti fakkaatu kun odoo baatiin guutiin baatii raamsaa faranii isaan maali fayyaan qabanii misgiinaan kennanii maallaqni hoo itti baay'ate. Haati mana obboleessa kiyyaa ture akka namni dalagu jirtu obboleessi kiyyaas jide dalagaa siin barbaadu akka uummanni dhufanitti ittuma afmataa hin jedha akka uummanni taa'ameef dalagaa arabaa wayyeeyyuu dalagaa mana ishii kanagaa inumaatu dalagduu na godhattee bari obboleessi kiyya waan akka kuma hin qabu akkamiin ta'an gosa akka mana ishee anatu xabaquu qaba. Dubartii daa'ima hoosistee harmeessoote kinoo kana lama indeessa duraan akkamitti bareedaa ture sitti fakkaate kana obboleessa keessatti biteeti. Laakiin akka kanaatitti akkanatti qabanii ittiin qulqulleessaati ture garuu dhiisii hin cabe. Kanaafuu mana arabaa sanitti akkamitti dalagi ilaa duratti kinoo kanuma akkatti hoofutti jirta amma kana xaraggeen si qarqara. Ati akkatti xaraggee barmaalla qarqartaree nu xaraggee fite xaraggee alsii jedhee kan egaa akkas ta'e kan akkatti miccirri tollaan sirritti ani akkanatti qorra'uu nan qabe hin beekta ani qorra hin danda'u. Kanaafuu sirritti qulqulleessi sirritti eeyyen dafi mee manuma arabaa sanittuu akka itti dalagdu si ilaala. Akkasitti miti dhiiqii dura miicci ani akkaan miiccine baatii guutuuf deema kunuu egaa ofirraa darbe beektaa ittiin qulqulleessuu dadhabee kan baatii guutuu achi ofirraa darbe. Iyya adattaa miti atu yeroo inni haaraa san muka qaba akkatti dhaabbatanii ittiin qulqulleessanii. Amma garuu hin cabe waan ta'eef akkatti taayituu akkasitti qulqulleessi. Sirritti. Harkina qabbanaa ajetti namaatu. Haasaa turtaayi. Lankii waan jenne bartee ani kan hin jedhu akkanatti xiqqoo nama dadhabsiisa kana guutuu qulqulleessan fituu muka kana irraa baase. Lakkii deemi muka akkanan godhiniiti mukti isaa cabeessi hin jedhaa miti mukti isaa irra hin jiru hin cabe. Sun yoo cabes maal rakkoo qabadee kana irraa baasee asitti godhetti dhaabbatee qulqulleessu. Arrabni si dheerate samuuna kana na bira dhufnaan arrabni sitti dheerate sinjeerituma qulqulleessisaan dubbiin atti gootisanuu. Maaluma rakkoo qabama oduu sanirraa baasanii sun akkabanii. Akkanatti qulqulleessan akkasittiin ilaala. Dugda keetiin ol jedhe dugdaa citte laala. Natti agarsiisilaa qabamee harka keetiin eeyyen gad jedhituun akkasitti. Kottee kee akkasitti duuba. Eeyyen akkasitti. Kottu soon dhiqe immoo. Dhiqi si jalaa goggoge. Achuma
qulqulleessisiisu. Niitiin ani bira dalagu sun niitii akkamitti fakkaate? Kan kanarree qulqulleessi. Kan kanarree akka jirutti ilaal sirriitti ilaal mana kana akkana akka urjiitti jirsi. Daddafi. Daqiiqaa shabsii kenne. Situ didee miti mana arabaa. Maal gochuu danda'u maalti? Mana arabaa situ didee fedhu jetti. Kanaafuu dalagaa adda qoqqoodachuu qabnaa jechuudha. Ani humna nyaata dalagee ati mana qulqulleessitaa. Ani mana humna qulqulleessi ati mana nyaata qopheessita. Baatii lamaan kana. Baatii lamaan kana. Ani jedhu baatii lama booda warra ati bira dalagdu dhufuu baatan. Dalagaa kee barbaadattee akkasitti na rabaata. Obboleessa keetitti illee odoo hin dubbatin. Ofuma keetiif taa'uun na jibbisiisee kee baata laala. Ani Fooziyaan wanta kan dubbadhu. Miskiina fakkaates na barbaadu jechuu dhiiste hin barbaadu nassee namaanii jettee dubbatte sirriitti. Xumurtee miti amma wanni ittiin qulqulleessan fuutee waadattee kan kana akkatti qulqulleessita kootu. Inumaa balaa fiddete. Akka humantaa obboleessa kiyyatti illee osoo hin ishiidhaan ayeetiin bultii isaanii hin diigama jedhee inumaatu dhufee sababa ittiin ta'u jedheetiin ishiin asitti akkuma sararaanyaa isheen agootee inumaadhu na dalagu jirti. Inumaa irraa dabatte amma. Hin danda'u kana caala obboleessa kiyyatti ni madda malee hin taane. Leen kun ifaan maal fakkaata? Dhukkee bara meeqaa na qulqulleessisteen? Akkamumaan ta'anii ammaan tana kee ofirraa deemuu naa wayyamoo obboleessa kiyyatti machuu naa wayyamoo maalumaan ta'a ofumaafuu gilaana gabba'ee jira dubbii dhumti kun. Innis aga uummanni kee dhufanitti asuma taa'inaan jedhe ofii kiyyaaf baatii lamatu gana na'aaf aga baatii lamaa ishii biratti akkana dalalamuutti jiramoo maaluma naa wayya yaa rabbii. Haati manaa obboleessa kiyyaa baay'ee hantuudha akkana nagooti. Inumaatu ani ishiidhaaf jaalalan qaba ishii biratti boqonnaa fudhadha jedheetiniif dhufee ishiin akkanatti na dalalamuutti jira. Maal ishiin namarraa dhalanne moo? Yaa rabbati mala naa mali. Maalumaan ta'a maallaa wayya. Baay'ee namitee jirti dhugaa rabbi baay'ee miidhame. Obboleessa kee amma waggaa dhufu yeroo inni dalagaa irratti bahu kana sa'aatii eeggattee sa'aatii inni dalagaa irraa bahu kana gochaati eeggattee amma callisitoon ta'e ifa fuula kee ofirraa dhiqadhu. Waggaa inni dhufu laal afachu itti sirratti amma dhidhiitootti boossaa ilaamma maal taate anatu si boose mataa irratti si baadhee hin boosisanuu naan lolchisiisuudha. Lakkaan isin lolchisiisuuf miti yaaduma kiyyaan Boy, malee waan biraa. Hidha amma dhadhagee sirriitti ati jechuun ogaa obboleessi kee dhufe iji kee dhidhitee jiraati. Kanaafuu ani warra yaadee kan dalagaatti deebi'uu barbaadee boo'ee jedhi olii gallee. Tole. 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 Akkasi. Amma kanaafuu taayitoo himimmaa kee ofirraa qaradi. Tole. Tole. Deemtee dhiqadha. Deemtee dhiqatta kaayee deemee dhiqadha. Anatu dhufee fuula keessirraa dhiqaafachu. Maallaa wayyaan micayyoon tun karaaf bultii kiyya diiguuf deemti. Bultii kiyya diigeen oomaa waa takka bakka. Ishiin asii deemtu malee oomaa godhuu hin danda'u. Deemii ija koo fuulduraa isiin jedhe deemi dhiqadhu.
جديد مال زغلنا كاي بدون مال بيتا مال تاتي بيتا اتني كواتاتي مال هنا كوان تجاني جرتو كم تلقى مال نجين مال ولا لقى بيت بالبلتات مال إنبوي كنت تاي إنبوي تاي أترى بيت بالبلتات إنبوي سريت بيت بالبلتات بقول تجرتي بيا كاي إتمادو إتمي بلا أنا مرة كان كيسي فيه كوان تجاني جرتو كابر لا boleh sekejap kasih dapat إتمي أمامي تو boleh sekejap إيشين بدين كم دوانا تو بدين مال بدين كم نيندا كابلا جلنا نكيف تاجرا وان كيسي ترى تكانون تندا كابر نيندا كابلا شيء بيها كشيء بدو تادلين بيها أمامي تو boleh sekejap مال هو ما ميتي سيا كنا ترى مكانو بوليس كنا كم تلال لكن سنمان بنتي كيسان تستبليس بولتي كينيا مو في تادم تو بولتي كينيا تنجيني تيو في تادم تو أتي ترى رامو في دونا تبولتي تيا بر لكن إيشين boleh إندا كه boleh tidak lama anda tu. Dia dengan orang ini. Dia dengan apa? Dia dengan dia tak cakap korek angin begitu. Nanti menjadi aku berada di fase aku. Saya makan isi Ada tu. لكن كسيمي تو boleh sekejap Saya polis, mengatakan kerana tidak ada tu. فوزي أنا كيمبويني أتسم ديمي كمان كيسنتا أنا تو دلنا كيت ديبيا Mengatakan dia nak boleh tidak mandi kan dia mandi dia. Jadi anak tuan galah sedikit balik saya tak ada yang boleh sekian hijrah tu. Ini nanti rebu anggaran nanti tanah tu boleh saya sedikit awat di mana aku